Ararau. Gotuma kenya fore gam narra nuti shashaman narra tu gotoro me arabti. Male gotuma wayane datimiti. Nutilma wago gutuda. Nutilman nadi gamada da. Nutilman barotum sada. Nutilman jarra baga tada. Ukke sini ra khabna ko baga bado janno ko weda sini tefo namo boda. Khanawan te. Yalman oromo da. Bakka jirtu walin kodini. Angom beli semua boda. Anggo beli semua ada gompadu. Kai damage. Lalu to kumara. Kuta walin kodini. Oromo ma keti falmadu. Oromia gutu. Kuta walin kodini. Dawa walin kodini. Kai la fata kumara negarte beli semua dandami. Ada boda. Arraboda. Ejenno ko weti itifran tikairon oromo da. Ejenno ko weda itifran na. Ya Mukhtar. Gadinjen. Ya opidio Salman Hadarau. Dagaisani ya garte sarotto wayane da. Ilman Oromo da garte dina wajjin garte obboleeyyan kaysan dina dura dhaabbatanii dina wajji wareedanii harka dhoytan diinaa fi itti salphachuu jiraatan duuba quba gabaadhu yaa gartee xiqqaarra hanga guddatti baalagoota daandiinuu bana fidaa qawweenuu kanna ilmaan Oromootiin wareedanii yaa harroota yaa warra rabbi jibbe yaa warra rabbi hin beeyne yaa warra waaqni kumate yaa warra Oromummaa hin beeyne yaa warra Oromummaa gurguree Oromummaadhaan taphatee garte ummata Oromoodhaa kutaadhaan qoodee gabromsaa ture rabbi si haa balleessu lafa tanarraahi ni badda duuba ni badda humna waaqaatiin ni badda biiznillah duuba dhukkee isinirraa kaafnaa jennoo qawweedhaatitti fudhannaa ummata Oromoodhaa dhaggeeffadha kabajaa gartee hiriira nagayaa nuti baaneef gartee isin jeene hojaan injifannoon kan ummata Oromoo kabajamaadhaati injifannoon kan qeyroo ummata Oromoodhaati ejjennoo qawweedhaa fudhannaa booda galatoomee. Aku beli sekarang kaca lu selitin ke si aku tadi kabriti. Aku surah ada mempertampatan sinja kadir kayaknya deh. Duranu karte series di jidami gafa dune nu beitani. Aboti te sang gafa du ambo da beitani bar. Akkanatti biyya ormaa keessatti kan dararamu fayyaa isaatii fi ilmoo isaatiin gargar bahee gaafan du'e nama tokko. Haawultii dalaguun maal godha? Haawultii dhaabuun maal godha? Siidaa bakka hundatti dhaabanii beekeleedhaa siidaan dhaabate siidaan nafsee namaan galchu. Dhaabatu baasus gatiin qabu siidaan. Siidaan hadha isaaf dhaabbatu iddoo jireenya isaa, iddoo bultii isaa, iddoo gad dhaabbannaa isaa, iddoo daa'imman isaa itti argee Yaaneetu na cabsee jechuudhaan ka'umsa dhibee isaatii dubbatama. Lafeen isaas cabee wal'aansa dhabee ture amma yeroo baqaqsanii yaaluudhaan wal'aanamu akka itti hammaate kaase. Artist Kadir Martuu akka jedhutti erga bara bulchiinsa TPLF sadafii qawweetiin lafee cinaachisaa cabsanii hanga yoonaa wal'aansa sirrii argateen beeku. Ani takkaa of yaadadheen beeku. Oromoodhaaf yaaduu malee ofiif yaadeen beeku. Waa'ee jiruu tiyyaa, waa'ee ilmaanii, waa'ee haadha manaa yaadeen beeku jedha. Ani ergan dhibameen of arge, erga qaamni kiyya dhumeen of arge. Kanaafuu mana yaalaa deemuun amma dirqama ta'ee jechuudhaan dubbata. Sagalee laafaadhaan waan keessa darbe yaadatee wayita aslii galgaluuf ibsu garaan isa hammaatee miiraan akkasiin dubbata hospitaalatti wal'aanamaa jiru keessa. Qabsoo Oromoo irratti miidhasa ga'ee kan kee namni hedduun hin beekaa. Namooti hin beekneef ka yaadachiisuuf akka itti miidhamtee har dhukkubsattee waggaa ganaa eeloo gaafa sirga'een agama miidhamaa jirtu nu yaadachiis maaltu ture gaafas maaf akka sireebanii eentu sireebe. Leenjisaa qeeroo bilisummaa Oromooti. Falmataa mirga dhala namaati. Yaabelloo guutuun ni beeka gaafataan. Mooranticha kiyya bira dhaqee yeroon qeeroo 500 eebbisu magaalaa Yaabellootti halkan dameen tikaa wayyaanee motora 6 waanee hiraataan bitadhuun xumeerraa fudhadha jee mana xumeetti osoo hin deemu achitti motoraan dabarsanii qaama kiyya ture jechabsanii yoo ijoolleen ta'e halkanii akkasitti moorantichi guutuun mana jedhasanii ni gubne jaanii gabbaatti irrateetii jena hidhattidha Kadir. Dubbiin kiyya himamee waan dhumaatii kitaaba guddaadha. Waan akkana intarviidhaan fiiman kanaan haasawamee dhumu miti. Akkasitti moorantichi kiyya na caccabsanii guyyaa sanii walii utaallee anis caccabsee dameeti kaa jechuudha. Tooyyaanii
akkasi silaa ka lubbuuti jaballeessan ijoolleen teenya harkitee ishitee halkanii borantichi gootuun ba'ee manaan irratti gubaa ilmeetii yana jalatti dhaantanii abbaa tuffatu saree jalatti dhaananii je'ee biyyi guutuun garagalte kan nagayaafiin dhufe je'ee biyya tasgabbeessee akkasitti deemee jechuudha. Borantichi biyya guutuun ni beeka. Achitti illee akkasii na caccabsanii jechuudha. Dubbummaan tiyya asliyaa teenya. Jirummaan tiyyatuun kan waggaa 30 guutuu takkaa jireenya waan jaamu harkee hin beeku. Haadha tiyyaas ijoollummaan hin dhabe. Abbaan kiyyaas qabsootan irra maraatee dhabame. Ani jireenya waan jaame kana harkee hin beeku. Beekamtiis lama namni haasawatanas quba hin qabu. Haa ta'u har'a muummicha ministeeraatis taatee Oromoo faffacaatee wal quba hin qabne ta'an Oromoofiin jechuu qaanfattu. Har'a tokko rabbi naa taasise qabsoosaniin kana taasise jechuudha. Wannummaan ati argitu kun hundi kaniin an dhiigatu fi seenaan ammasii himeen taasise malee hayyoottan kana hunda kaniin an taasise malee kan tokkoon saayitiin of taasise gaafa nan qabsoo eegale tokkoon isaa hin jiru. Har'aan tana hayyoottan kana hunda fidallee isin hunda fiduu kiyyetti I am happy. I am proud of me. Ifiin dinqisiifadha. Ana addunyaa kana hunda dalaguu malee ammaas yoo ta'e dalaguu malee irraa quban qabu. Takka maallaqa durguu Oromoo irraa guurra danbeeku. Oromoo irraa qabsaa'uudhaaf uuma kiyyaan itti fixe saba kiyya kana takka itti qoodeen beeku. Rabbi kana naa tolchee waa hedduu naa tolchee kana boodallee naaf tolchaa jechuudha. Uummatan ta'e yookiin haadhan ta'e diqqeennan dhabee jette abbaan kee qabsoo irratti maraatee jette waa'ee dhimma kan keetii waan ijoollummaa kan keetii namni guddoon beeku waa'ee ijoollummaa keetii naa ibsi. Maatiin tiyya maatii qabsaa'oo taati. Haati tiyyaas loltuudha. Anaa ji'a jahaa dhalatee wareegamtee jechuudha. Magaalaa qobboo sanattiin qobboo jaamtu. Dadara kana asitti gartee na deessee akkasuma gara daggalaa dacha'anii wareegamtee jechuudha. Artistiin kun sirboota warraaqsaa sabni akka mirga isaaf falmatu kakaasaniin beekama. Uummata Oromoo biratti immoo akka qabsaa'aa gameessaatti ilaalama. Faarsuuf otoo hin taane galateeffachuun dirqama. Namni galata ilma namaa hin qabne galata rabbiis hin qabu. Abbaan qabeenyaa Oromoo Obbo Yaadataa Junaydii weellisaa fi qabsaa'aa ganamaa artisti Kadir Martuu dhibee isa mudateef basii barbaachisu hunda anatu danda'a jechuudhaan waadaa galeera. Obbo Yaadataa Junaydii arjaa hiitatee hin qubne gaaddisa ilmaan Oromoo dibaabee gaafa dhibee sabboonaa Oromummaa jechaan utuu hin taane gochaan agarsiisu. Gocha kee har'aa kanaan uummanni Oromoo kaabaa fi kibbaa bahaa fi lixa jiru galata onneerraa madde si galateeffateera. Maqaa argachuuf konkolaataa kuma mooraa ofii keessa hiriirsuurra naafa miidhagina bee teessumaan siquuf wiilcherii utuu bittee dhagaa borgaafa ati duute dirqamaan sirra tuulamu gamoo abbaa darbii meeqaa jechaa asii ol ijaaruurra rakkataa rooba keessa buluuf utuu sharaa hiitee qabeenya bor ati duunaan namni biraa dhaalu har'a utuu lubbuun jirtu dhibamaa fi rakkataa yoo gargaarte rabbiin birattis galata saba kee birattis kabajaa fi jaalala lubbuun kees bor boqonnaa argata. Obbo Yaadataa Junaydii gara laafessa namaa Uummanni Oromoo galata onnee dhugaarraa madde si galateeffateera. Hedduu si jaalannaa. Qabeenyi kee qabeenya sabaa ergi ta'e atis saba keetiif qabeenyi kee lakkaa'amee hin beekamin waraabamee hin dhumin kan akka kee Oromoodhaaf haa baay'isuu lafa nagaanaaf jiraadhaa.